Addisuu Raggaasaa, obboleessa Abdii Raggaasaa jechuudha. Kana dura akkuma beekamu amantii isaa keessaa ba'ee amantii biraa deemee jechuudha. Obboleessa isaa laalee nama laalee deemee jechuudha. Namni kun amantiin sun galeefii otoo hin taane nama laalee deemee obboleessa isaa san laaleetu deemee jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti immoo ani yeroo kanaa kaasee siyaatii kanaa kaasee amantii koo ganamaatti deebi'e amantii kiristaanatti deebi'eeraa jedhe. Addisuu Raggaasaa jechuudha. Dura amantii musliimaa amantii kiristaanaa keessaa ba'ee musliima ta'e amma garuu haalli waan hin mijanneef fakkaata amantii koo ganamaatti deebi'eeraa jedhe. Haa ta'u malee namni kuni amantiin galeefii otoo hin taane nama laaleetu deeme. Sababni isaas otoo amantichi galeefii deeme ta'e maal hojii deddeebi'a? Maal hojii as deebi'e achi deema? Amantii waan hin galleef amantichi waan hin galleef waan nama laalee deemeef as garagaree achi garagaraa jechuudha. Kana dura akkuma beekamu ani raajiidha. Ani bakka wangeelaayidha raajiidha jedhanii haasaa turan. Amantii isaanii yeroo jijjiirratanii jechuudha. Haa ta'u malee siyaatii kanatti immoo ani yeroodha nan maladha. Qorumsa otoon waan hunduu otoo narra ga'iini, otoo lubbuun koo dhabamiini, otoo akka obboleessa koo hin miidhamiini, ani siyaatii kanaa kaasee amantii koo ganamaatti deebi'eeraa jedhe. Namni kun jechuudha. Mallattoon bara dhumaa, barri kun bara dhumaatii jechuudha. Ani akkasitti fudhadha akka mataa kootti. Maaliif namni kaleessa raajaa ture, tajaajilaa ture akkamitti amantii isaa jijjiirrata? Jijjiirrate yoo maaf deebi'a? Maaf gaggaragara? Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi nama laalanii deemuun gaarii miti. Amantichi galeefii yoo deeman garuu gaariidha akka kootti jechuudha. Kanaaf Addisuu Raggaasaan yeroo kanaa kaaseen pheenxeetti hin deebi'a, pheenxee ta'eeraa jedhe. Haa ta'u malee amma fakkeenyaaf nam tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroon ani pheenxee fakkeenyaaf ani utuun pheenxee ta'ee pheenxee san keessaa ba'ee gara biraa yoon deeme gara biraatti yoon jijjiirradhe isan keessaa kaleessa deeme sana amantiin kaleessa keessaa deeme hin qeequs hin rabsus nan kabajaafi. Amantii koos nan kabajaa namnis akka naa kabajuun barbaada dhugaa dubbachuuf. Maaliif amantiin kaleessa keessaa ba'e san hin qeequs rumayyuu. Namni kamiyyuu amantiin kan abbaati. Namni kamiyyuu mukatti amanuu waan barbaadetti amanu. Garuu amantii walii kabajanii jiraachuun bareedaadha. Abdii Raggaasan jechuudha. Amantii isaa gaafa jijjiirratu amantii keessaa ba'e san xiqqeessaa qeeqaa ture. Haa ta'u malee gatii arraba isaa yookaan gatii facaasisaa namni kamuu hin argata. Haa ta'u malee namni kun sadarkaa hedduu deemee waaqayyoollee ammallee lubbuu isaa haa oolchuu, haa fayyisuus, nagaa isaa kaleessatti haa deebisuus obboleessa sanaa jechuudha. Haa ta'u malee amantii namaa qeequun yookaan amantii namaa arrabsuun gaarii miti. Amma fakkeenyaaf pheenxee keessaa ani deemee gara biraa yoon jijjiirradhe fakkeenya jechuudha. Manni pheenxee sun yookaan amantiin kiristaanaa sun manni sun nam tokko jijjiirrateef hin dhimmisuu jechuudha. Yookaan amantiin sun nam tokko 2-3 jijjiirrateef hin jigu. Amantiin kan abbaati. Lubbuu ofiitiif jedhanii amanu malee namaaf miti bu'aa. Kanaafuu fakkeenyaaf immoo amantii musliimaa keessaa yookaan warra musliimaa keessaa deemanii ba'anii jechuudha gara pheenxee yoo dhaqan, gara kiristaanaa yoo dhaqan manni musliimaa sun yookaan amantii musliimaa sun hin qannasuus, hin jiguus, hin irratus, hin dhimmisuus manni sun jechuudha. Kanaafuu as dhufes achi dhaqes ofiif malee namaaf miti. Amantiin kan abbaati. Kanaafuu amantii walii kabajanii, amantii walii xiqqeessuu dhiisanii, amantii walii qeequu dhiisanii akka mataa kootti amantii koo kanaa kabajanii, amantii namaanis kabajee fi mukattuu haa amanu abbaan barbaade isaaf taanne jechuudha. Yoo jiraatan namatti tola. Kanaafuu
amantii keessaa ba'an san qeequuf arrabsuun gatii hin qabu. Gatii nama kaffalchiisaa jechuudha. Uumaa ofii birattis gaarummaa hin qabu. Abdii Raggaasaa irratti namoonni barumsa irraa hin fudhatu. Anillee barumsa baay'ee tokko irraa fudhadheera. Abdii Raggaasaa jechuudha. Kanaafuu amantii walii kakkabajanii jiraachuun bareeda. Yoo jijjiirratanis yoo dhiisanis amantiin sun hin jigu. Yoo itti dabalamanis amantiin sun hin jigu. Manni sun hin dhimmisu. Nam tokko deemeef nam tokko dabalameef bu'aa hin qabu. Garuu amantii walii kabajanii amantii walii qeequu dhiisanii kan ofiis kabajanii kan namaas kabajanii yoo jiraatan bareeda. Dhugaa dubbachuuf akka kootti. Kanaafuu obboleessi abdii ani amantii koo isa duraatti deebi'eera. Kiristaanummaatti deebi'eera. Amantii koo ganamaatti deebi'eera. Otoon lubbuun jiru gara sanaatti deebi'eera jedhe kaa qorumsa sarara ga'e hin beeknu. Yaa obboleessa koo dura sii galee hin deemne ati. Waaqayyo gooftan sitti araaramu malee maal jennaa miti. Otoo sii galee ta'e asiif achi hin deemtu. Barri kun baruma dhumaati. Mallattoo bara dhumaati. Ijoolleen baay'ee amantii isaanii qaqayyarataniitu gaafa ji'a tokko ji'a lama guutanoo gara amantii isaanii ganamaatti deebi'u jechuudha. Kuni mallattoo bara dhumaati. Baruma dhumaatu akka qilleensaa asiif achi nama oofa. Namni jaallatee miti baruma isaati. Kanaaf obboleessa koo garas dhaqxes as dhuftes amantiin kan abbaati garuu bakkuma jiranitti uumaa ofii kabajanii jiraachuu amantii ofii walii kabajuun bareeda. Abdii Raggaasaas dhiifama. Obboloowwan warra kiristaanaa dhiifama naa godhaa kanan sin gaddisiise jedhe. Addisuu Raggaasaas akkasuma dhiifama naa godhaa jedhe. Haa ta'u malee Waaqayyo fuula araara isaa isinitti haa deebisu. Kanaafuu amantii walii kabajanii lafa dhaqan kamittis achis dhaqee asis dhaqee amantii walii kabajanii jiraachuun dirqamadha. Dhugaa dubbachuuf akka kootti jechuudha. Amantii koo anis nan jaalladha. Namni kamiyyuu amantii ofii inuma jaallata. Kanaafuu amantii namaa kabajanii amantii ofiis kabajuun bareeda. Amantii ofii kabajanii immoo amantii namaa xiqqeessuun gaarummaa hin qabu. Kanaaf obboloota koo hamma dhumaatti dhaabadhaan siniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.